Wallaggaatti balaa konkolaataatiin lubbuun namoota 28 olii darbuun himamee jira. Balaa konkolaataa har'aa godina Wallagga ba'aa aanaa Gudayyaa Biidaatti mudateen namoonni yoo xiqqaate 28 ta'an lubbuu isaanii darbuu poolisiin beeksisee jira. Gabaasaaleen adda addaa akka mul'isanitti immoo lubbuun namoota darbanii 40 ol akka ta'e beeksifamee jira. Konkolaataan imaltoota 65 fe'ee Shaambuurraa gara Baakkootti imalaa ture kun bakka ganda Boonkaa Ijaa jedhamee beekamutti balaa mudateen lubbuun namoota kanneenii darbuu poolisiin aanaa Gudayyaa Biidaa BBC itti manii jiru. Ajajaan poolisii aanaa Gudayyaa Biilaa Komaander Zaniyuu Maanaayyee konkolaataan geejjibaa kun har'a Guraandhala 11 2025 ganama erga Shaambuurraa ka'een booda aanaa Gudayyaa Biilaa horroo keessa ba'ee bakka ganda Boonkaa Ijaa jedhametti laga keessa seenuudhaan balaan kun kan mudatee jedhan. Komaander Zaniyuun akka jedhanitti balaan ganamarraa naannoo sa'aatii 3tti dhaqqabe kunis sababiinsaa rakkoo teeknikaa fireeniin konkolaachisaaf qabamuu fi diduudhaan laga Jimaa jedhamuu fi tilmaamaan gadi fageenyisaa kan meetira 5 yookaan hanga 6 ta'u keessa seene. Konkolaatichi daandiirraa maquun al sadii garagaruudhaan laga keessatti kufuun namoonni 28 lubbuun isaanii yoo darbu namoota 45 irra immoo miidhaan qaamaa cimaan irra ga'u Komaander Zaniyuun dabaluudhaan dubbatanii jiru. Namoonni miidhaan qaamaa balaa kanaan irra ga'ees wayitammaatti buufata fayyaa Jaree fi hospitaala Baakkootti wallaansa argataa jiru jedhan. Namoota battalatti balaa kanaan lubbuu dhaban keessaa reeffa namoota 16 gara naannawaa maatii isaanii jiranii Baakkootti fe'amuu fi kaan ammoo erga hospitaala qaqqabanii booda lubbuun isaanii darbuu himanii jiru. Qondaalli poolisii kun akka jedhanitti namoota lubbuun isaanii balaa konkolaataa kanaan dhaban keessa daa'imni 4 kan argamtu ta'uun ibsamee jira.